Yes. Kanaaf waa'ee sadan tokkummaa gaafa ilaallu abbaa, ilma, hafuura qulqulluu. Waa'ee abbaa macaafni qulqulluun ni barsiisaa sirriitti. Waa'ee ilmaa macaafni qulqulluun ni barsiisaa sirriitti. Waa'ee hafuura qulqulluu macaafni qulqulluun ni barsiisaa sirriitti. Keessa seennee ilaaluudhaaf jirra. Har'atoo hin taane viidiyoo ittaanu keessatti jechuudha. Okay. Egaanii Maatewos 28:19 sanarratti qaamota sadaniyyuu yookaan maqaawwan kana sadan isaaniiyyuu argachuu dandeenyeerra. Maqaa abbaa Yesuusiin sobu mitiire hin sobu. Ani Yesuusiin sobu dheena mana dhibba keessaa dhibba irratti persentii itti dabalee jechuudha. Amma kumaatti amma miliyoonaatti iyyuu Yesuus ni soba dheena manuwaan. Kana musliimni illee Yesuus ni soba jedhee hin amanan jechuudha. Haa ta'u garuu wanti inni fakkeessaa wayii tokko qabaaf keessaati. Yesuusiin sobu jedhu gaafa jecha Yesuus barsiisa Yesuus itti fiddu immoo kan ofii keessanii itti barreessee hin jiru. Amma of shawwaddu moo nu shawwaddu ijoollee? Eenyuun shawwaddu min? Isuma dhugaan isin itti himaan. Nuun nu shawwaddu moo ofii keessan shawwaddu moo Waaqayyoon shawwaduu yaaddu? Yookaan of gowwoomsitu moo nu gowwoomsitu moo Waaqayyoon gowwoomsuu yaaddu? Yesuusiin sobu. Maarree kan Yesuus abbaa koo jedhee waammateeraa. Abbaan qaba jedheeraa. Yesuus abbaa qabaa yoodhan immoo lakki. Yesuus ilmadhaa lakki. Waaqayyo immoo Yesuusiin ilma koo jedhe. Yesuus immoo abbaa koo jedhe. Kan akkam gooture kan ofii keessatti barreessitanii isintu barreesse. Yesuus nan du'aan nan kaafama jedheera. Lakki kanas isintu ofii keessanii barreesse. Uummata rukutamaa. Waaqomti isin fayyisu ijoollee. Isa dhugaan jedhaan. Kanaaf Yesuus wangeela Maatewos 28:19 irratti abbaa, ilma, hafuura qulqulluudhaan maqaawwan kana sadaniini cuuphuudhaanii bartoota taasisuu akka isaan irra jiraatu. Duuka buutota taasisuun isaan irra akka jiraatu. Namni gaa cuuphamuu qofaadhaan bartuu ta'an keessa kana wanti mata duree koo miti waan ta'eef keessa seenuu hin barbaanne hin cuuphamaa hin barataa barateetu bartuu ta'a. Isa barate sanatti immoo jiraataa duuka buutuu ta'a jechuudha namni. Inni kun ajandaa barsiisa koo miti waan ta'eef sana keessa gaggaluu hin fedhu. Qaamonni sadanuu amala waaqummaa ni qabu. Qaamonni sadaniyyuu amala waaqummaa ni qabu. Amala waaqummaa ni qabu. Qaamonni sadaniyyuu jechuudha. Akkasuma qaamonni sadan wal qixxeedha. Qaamonni sadan isaanii abbaan, ilmi, hafuurri qulqulluun amala waaqummaa ni qabu. Amala waaqummaa waaqadha jechuudha. Waaqayyummaa ni qabu. Lama qaamonni sadaniyyuu waaqayyummaadhaan wal qixxeedha. Waaqayyummaadhaan wal qixxeedha. Bara baraan jiraachuutiin, uumaa ta'uutiin, waan hunda beekuutiin, yeroo yookaan si'a tokkotti bakka hundumaatti argamuutiin wal qixxeedha jechuudha. Akkasumas tokkoon tokkoo qaama kanaa ga'ee mataa isaanii qabu. Ga'ee hojii mataa isaanii qabu jechuudha. For example, abbaa karoora baasaa yookaan immoo the planner kan jedhamu jechuudha. Ilma karooricha kan galmaan ga'u yookaan kan ittiin raawwatamu agent. Hafuura qulqulluu karooricha gara hojiitti kan fidu yookaan gara hojiitti akka raawwatamuu fi humna kan itti godhu receiver. Inni kun egaanii jecha Ingiliffaa isaa beekaa of galchaan isiniin jedha. Kun hundumtuu yoo ilaalle qaamonni kun ga'ee mataa isaanii akka isaan qabanii macaafni qulqulluun ni barsiisa. Macaafni qulqulluun ni barsiisa.
Fakkeenyaaf abbaa biyya lafaa uumuu jaallate. Ilma kan biyya lafaattiin uumame isadha. Hafuurri qulqulluun hojicha kan raawwachiisaa ture isadha. Macaafa qulqulluu keessaatii caqasoota Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 2, Kolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 15 hanga 17, Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3, Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irraatii argachuu dandeenya. Abbaa biyya lafaa fayyisuu jaallate. Ilma biyya lafaa fayyisuuf ofiisaa laate, foon uffatee ofiisaa laate. Hafuura qulqulluu Yesuus karaa hafuura sanaa bara baraan ofiisaa of dhiyeesse. Kutaa macaafa qulqulluu keessatti Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16, Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14, Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5, Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irratti argachuu ni dandeenya jechuudha. Argachuu dandeenya. Egaa isaan kun hundumtuu amma yoo ilaaltanii Waaqayyo biyya lafaa kana uumuu jaallate. Biyya lafaa kana uumuu jaallate. Biyya lafaa uumuu jaallate. Karoora Waaqayyooti jechuudha amma kun. Karoora Waaqayyooti. Namni tokko amma karoora ni qabaa. Karoora sana immoo kan ittiin hojiirra oolchuu humni jiraachuu qabaa. Yeroon jiraachuu qabaa. Maallaqni jiraachuu qabaa. Akkaataan itti karoora sana galmaan gahu immoo jiraachuu qaba. Waaqayyo amma biyya lafaa kana nan uuma jedheedhuma hin dhiisine. Biyya lafaa kana uumuudhaaf Waaqayyo tokko yeroon barbaachisaa, 2 humni yookaan qaamni barbaachisaa akka ta'e beekamaadha. Egaa abbaan biyya lafaa kana nan uumaa, biyyi lafaa kun haa uumamu erga jedhee booddee ilma isaa isa durii kaasee isaa wajjiniin ture sana jechuudha. Isa durii kaasee isaa wajjiniin ture sana karaa isaa immoo biyya lafaa kana immoo uume. Abbaan karoora isaa kan inni ittiin galmaan ga'e karaa eenyuutiini? Karaa ilma isaa kanadha. Karaa ilma isaa kanadha. For example, sammuun koo kun amma hin karoorsa. Hin yaada. Waan sammuun koo kun karoorse, sammuun koo kun yaadee, harki koo kun immoo hojjetee, miilli koo kun adeemee, ijji koo kun ilaalee, gurri koo kun dhaga'ee, isa sammuun koo kun karoorse kana hojiitti hiika jechuudha. Maaltu qaamuma kootu, qaama kan biraatu dhufee hojiitti naa hiika miti. Qaamuma koo kanaanan immoo hojiitti hiika. Kanaaf Waaqayyo abbaan amma biyya lafaa kana uumuudhaaf karoora isaati yookaan akeeka isaati. Planner. Is planner. Karoora Waaqayyo. Waaqayyo egaa karoora isaa kana galmaan gahuudhaaf ilma isaa kanatti gargaarame. Ergamootatti hin gargaaramne, ilma isaa kanatti gargaarame. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotatti akkuma dubbataa ture, guyyoota bara gara dhumaa kanatti ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa uumee harka isaatti kennuufis immoo isa dhaabeera. Ibroonni boqonnaan 1:1-2. Waaqayyo ilma isaa kanaan samii kanaaf lafa kana maal godhe? Uume. Ilma isaa kanaan uume. Ilmi isaa kunoo durii kaasee isa ture sana jechuudha. Isa macaafni qulqulluu waa'ee isaa barsiisu durii kaasee isa ture sana jechuudha. Sagalichuma isa ture sana jechuudha. Fakkeenyaaf amma hafuurri koo hafuuran ittiin jiraadhu kuni gaafa an gadameessa garaa haadha koo keessatti uumame kaasee anaa wajjiniin ture. Waaqayyo gaafuma gadameessa garaa haadha koo keessatti na uumee kaasee namni gaafa lubbuu godhatee kaasee jechuudha. Hafuura qaba mitiire? Yes. Akkuma kanatti Waaqayyo baranni jiraachuu jalqabe namni bira waan hin dandeenyeef yookaan immoo bara akkasii waan jedhame baraan waan hin ibsamneef bara duriidha gaa macaafni akkasumatti bara durii jedhee kaa'a. Bara akkasiirraa kaasee Waaqayyo jiraachuu jalqabe wanni jedhamu waan hin jirreef jechuudha. Durii kaasee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaadhaa wajjiniin tureera. Kana immoo macaafatu nutti hima.
waan macaafni nutti immoo ameen ciccinee fudhanna malee ምንም ክርክር አያስፈልግም። Oma tokkoyyuu waan macaafni jedhanii ammatu simbira xiqqootu arba liqimse ammatu macaafni jedhee nan amanaan. Yookaanii adurree xiqqoo tokkotu arba guddaa amma kana gahu liqimse ammatu macaafni jedhee natti meeti. I believe it. Nan amanaan. Akkasidha jechuudha. Eebbifamaa yeroo biraa walitti deebinaa mata duree makana jalatti viidiyoo biraadhaan walitti deebinaa ayyaanni isiniif haa baay'atu. Gaaffii yoo qabdan gaafadhaa.